Jaalatamoo nagaan keen kabajaaf jaalalaa bakka jirtan cufaat isanaa dhaqqabu injifannoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoon lixaa fulban 14 bar 2021 godina wallagga baha aanaa Sassaga bulchiinsa magaala bareedaa keessa galmaa isan daawwachiisa hasan waliin turan galma Oromooti. Abdiif wanti sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoon lixaa umni furgaatuun urjii lolaa godina wallagga baha aanaa Sassaga bulchiinsa magaala bareedaa keessatti fulban 14 bar 2021 lol jajjaba loltoota gabroofata Itoophiyaa ilmaan abiyootu waliin geggeessaa oole. Loltoota gabroofata Itoophiyaa hedduusii du'aaf madoon adabe kilaashii akaama 28 konkolaataa paatroolii lama diishqa tokko boojee galii qabsoo bilisummaa Oromootiif olchu sagantaa heenka darbe keessa gabaasuun kenni yaadatama. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo akkuma weerartuu ilmaan abiyoota akkudaan tarrii wal tuulte dhufte. Akka baal mukaa irraa harcaasuun konkolaataa isiin dhufteen dhuunfatee magaala bareedaa seenuun simanna guddoo nam gammachiisu hagammachuu darbee nam boochisu uummata magaala bareedaa gammachuun maraatee waya gatee qulla horiiwwan simatamaa oole. Viidiyoon kun kan injifannoo gaafasiitti itti dhiyaadhaa daawwadha. Waraana keenya. Durati. Duduba no kasi deh. Oh. Durati wabon. Wabon durat. Inu kasen duba deh. Abe. Itu jam sibuk. Itu jam sibuk. Ijoollee.
Dhaggeeffattootaaf daawwattoon raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamu viidiyoon isaan daawwachuu jirtan kana monnachiiftu kun injifannoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo godina wallagga bahaa aanaa Sassagaa bulchiinsa magaala bareedaa iddoo addaa bareeda sadaffaa jedhamutti fulbaan 14 bara 2021 galmeesse argaa daawwadha.
Entah apa yang bagi sini lah. Mas, lama je. Entah. Makan apa pada hari? Sitin dale ya guys ya. Sampai betul ni bet. Ini badai. Iya pun. Esa. Jobari dule, danjoru fosma yantuti, ilubaba, parti bora, jesa chuma bora, parti bora, ajesa chuma bora, galiya baniya kilole, sabimale, galiya baniya kilole, sabimale, galiya baniya kilole, sabimale. Ese DJ